karaan sababaan karaa kana haxirii muluu akka jiruun akka argitan kana nurraa diigee qullaa nu godhe hunniti mana kana deebi'an mallee mootummaan sa'uduu taate qorqoorroon illee cufanneen teenna mootummaan suuqii indartaanti eeggate akka inni barbaadu ka magaalaa fakkaatuun kaasaa waan jedheef uleen tun amma nutti ulfaattee labsii dabarfatuu barbaanne. Qaroo qara lamaa oomishuudhaaf mana dhaabbateetiin jiru waan ta'eef mana biyyaafis hawaasaafis tajaajiluudha mana keessani. Manni barumsaa akkuma kan hawaasaati. Hawaasni kan sirreessuu qabudha. Namni hayyoonni mana kanaa baratanii ba'an namoonni otoo baay'ee waa gargaaruuf qabeenya qabaatu qofti waa gargaarsaa fi bakka bu'u sammuu badhinna qabu jijjiiramaaf ummata tajaajiluuf ummata gargaaruuf namni yaadu kamuu waan qabuun hirmaata haqimii qabu hundi yoo hirmaate jijjiirama barbaadamu kana misooma barbaadamu kana fiduu hin dandeenya waan jedhu qabnaa. Namni baalli birbirsaa bararee hidda jala bu'aa jedha Oromoon. Hiddi barataa kanneen ka ala jiru ka keessa jiru salaamii waan ta'eef ergaa isaanii nu dabarsitanii isaanii dabarfanne akka nu gargaaran barbaanna. Akka manni kunini mana seenaa waan ta'eef nu bareedu barbaanna. Salaamiin taasisuu qabna akka maqaa isii taasisuu qabna akka seenaa isii taasisuu qabna kaleessa shamarran teenna niqaabaan maatiriikii fudhataa turan waan seenaan hin daganne asuma waan keessa deebi'u. Yoo laallu mooraan diigee jira biiroodhaan adda addaa nu jalaa diigee jira goloota nu jalaa diigee jira. Misooma barbaadamu kan irraa mallaqa haga wayii kennu osoo hin taane abdiin anjara biraa qabu mallaqa haga wayii kenninee kuma haganaa kennineerraa kuma 100 kennineerraa kuma 200 kenninee miti. Awwala niyyaa isaanii garana deeffatu eegas ammoo dhufanii qaamaan dhufuu miti dhufanii yeroo jennu zamana teekinooloojii keessa jirra. Viidiyoo konferensiin ta'uu danda'a, zuumiin ta'uu danda'a, bilbilaan ta'uu danda'a, itti amanuun ta'uu danda'a. Waan dalagamaa jiru kana keessa manni kun yoo xiqqaate karaa ispaaltii irra olii kaasee haga gadii deemu kana misoomsuu qabdan jedhee bulchiinsi magaalaa qajeelfama dabarseera waan ta'eef ani kaaree haganaa yookiin ammoo kutaa haganaa fudhadhee ijaaree isinii kenna nama jedhu barbaanna yeroo amma. Koolidariin kun magaalaa misoomni magaalaa kan guutuu biyyaatti gubbarraa haga baadiyyaatti gad diriiraa jiru kun mana barumsaa kanas dhaqqabee kaloon isaa irraa diigamee qullaa jira manni barumsaa kaloon qabu. Suuqa ispaaltii kana fakkaatu magaala Shaashamanee fakkaatu baajata dheeraa wahiitiin itti ijaartan malee jedhee waan mootummaan yaadeef jecha isa kanarratti miliyoona 20 gaafatee jechuudha. Garuu ammoo diigamuu mooraa, diigamuu golootaa, diigamuu biiroo osoo hin taane diigamuun kun opportunity guddaa nu qabatee dhufeeraa waajjira tufannee jira. Warroonni rabbi ija isaan godhee hooggansa biyyaa isaan godhee doktora isa taasisee injinara isa taasisee arkiteekchara isa taasisee gahee garagaraa rabbi isaa kenne akka humna isaatiin as bahee nu boonsuu qabaa. Manni barumsa salaam jechaan ijatee nakunoo ija biyyattiiti. Carraa kana dhabamsiisuun yookaan ammoo akka dalagnee hin dandeenyu jennee dabarseetiin qaama biraatti kennuu hin taatu. Tajaajilli mana kanaa hawaasa bal'aa tajaajila. Hawaasa musliimaa tajaajila. Bu'aa guddatu irraa eeggama. Har'a waggaa 30 jechuun barataan isa keessaa bahe Ameerikaa jira, Saawuz Afrikaa jira, aalamarra faca'ee jira. Oduun barattoota kana nuti gurraan geennuu fi namoota diiniif dhimmame nuti gurraan geennu eenyu namni suuqa takka dhuunfatti fudhatee ijaaru nama lamaan walikka ijaaru miliyoona 20 keessaa gahee wayii ka qabatuu danda'u. Tajaajilli mana kanaa waqfiidha. Hawaasa muslimaatii oola. Eeyitaama yeroo tokko irraa fayyadama. Diinitu irraa fayyadama. Akka gahee kana keessatti nutti shaaraktanii ijaarsa kana nu wajji ijaartan nu wajji ol fuutan humna isinitti lallabannuun bahee jechuudha.
misooma koriidaraa amma mootummaan magaalaa tana magaalaa smart city goona jechuun guddina saffisaa biyyi teenya fidaa jirtu keessatti misoomni koriidaraa gahee guddaa qaba. Isa hojjechuudhaaf aspaaltii irra manni barnootaa kun waan jiruuf keessatti akka seenu pilaaniin seera smart cityin ammoo koriidariin ammoo pilaanii hordofaa isa saniin duuba waan siqame kana ijaara bareeda magaalaa fakkaatu guddina magaalaa kanaan walgituu danda'u ijaaruu keessatti manni kun baajata biraan qabu addatti waan qopheeffatee because tirfii fi nuju ummataaf hojjetaa. Fakkeenyaaf abbootii qabeenyaa suuqii inni ijaarraa waggaa 15 nutti kennaatu jira. Suuqii ijaartee lafa ummataa irratti waggaa 15 yoo kennite kun mana irratti fe'aa biraati. Har'a barattoota salaam irraa bayan keessaa namni lama namni sadii kan dhufee suuqii tan ijaaru hin qabna. Ijoolleen tenoora salaam irraa bahan sadarkaa guddaa gaanii jiran. Yooma maqaa isaanii illee dha'uun barbaachisaa ta'uu dhabaate isaan nullee isaan beena isaan illee nu beekan. Barattoonni keenya kan duraanii ogeeyyiin ogummaa adda addaa kan hadha biyya tajaajilaa jirtan kan akkasumas immoo biizinasii adda addaa irra jirtan koottaa salaam isin waama salaamiin misoomsa salaamtu keessan isintuu ka salaamiiti. Qabeenya islaamaa isin gaafannee akka saffisaan nu dhaqqabdan waliin biyya tana diin kana mana barnootaa guddifna isiniin jedha warra awwaattan waan guddaa rabbi isinii haa awwaatu. Egaa daawwattoota keenya akkuma daawwannutti dachaanee manni barumsa salaam erga hundeeffamee waggoota 30 lakkoofsee jira. Waggoota 30 lakkoofsee kana keessatti barattoota hedduu sadarkaalee garaagaraatti argaman kan doktoroota hedduu hayyoota garaagaraa warroota injiinara ta'an warroota barsiisota ta'an hayyoota gama hundaanuu oomisheetiin addunyaas ta'ee biyya Itoophiyaa kanarraa eegaleetiin addunyaa hunda tajaajilaa jiraadha manni barumsa salaam. Yeroo ammaa kana immoo misooma akka biyyaatti qabatamee deemaa jiru misooma koriidariidhaan wal qabateetiin manni barumsa salaam dallaan isaa akkuma hundi keessan beektan fuuldura isaarraa guutuutti diigameetiin manni barumsa salaam fakkeenya magaalaa akka ta'uuf jecha yookaan immoo akkaataa istaandaardii magaalaan yookaan immoo biyyi tikeettiin akka ijaaramuuf karoorri gubbaarraa kennameetiin kan jiru. Kanaan wal qabatee immoo manni barumsichaa yeroo ammaa kanatti sababaalee garaagaraatiin humni kan ijaaru yookaan immoo humni hojii kana fiixaan baasuu ammarratti gahaa waan hin taaneef harka isaanii gara barattoota mana barumsa salaam kan duraanitti qabatanii jiran. Kanaaf barattoonni mana barumsa salaam iddoo garaagaraa jirtan kan addunyaa kanarra facaataniitiin hojiilee dhuunfaa hojjetaa jiratan kan biyya kana keessa jirtan kan magaalaa Shashamannee keessa jirtan hundi keessaniyyuu manni barumsa salaam haati teessan haati jalqaba isin qarteetiin akka isin sadarkaa adda irratti argamtan kanaan geettaniif isin taasistee manni barumsa salaam guyyaa har'aa kana isinitti haajomte jirti. Kanaaf waamicha abboonni keenya nuuf taasisan waamicha barsiisonni keenya nuuf taasisan waamicha ustaadonni keenya nuuf taasisan kana dhageenyee hundi keenyayyuu waan dandeenyuun mana barumsaa kana cinaa akka dhaabbannu nutis akka miidiyaanitti waamicha keenya isiniif taasisna. Manni barumsa salaam kan hunda keenyaati. Manni barumsa salaam kan dhaloota egereeti. Manni barumsa salaam kan dhaloota diinii barachuu barbaaduu fi dhaloota addunyaa kana hoogganuu barbaaduuti waan ta'eef kanaafuu waan dandeettaniin mana barumsa salaam cinaa akka dhaabbattan nuti illee dhaamsa keenya taasisna. Deeggarsa godhamu hundaafuu dursineetiin galatoomaa isin jenna. Hedduu galatooma.